Jira jirtu guyyaa haaraa viidiyoo haaraa walitti deebinee jirra. Kan inni itti argamu magaalaa Harramilleeti. Akka tasaa ta'ee torbaan lama dura obboleettiitiyya nama Naayilee Abdurrazzaaq jedhamu yeroo isiin magaalaa keessa teessee loyitii gurguraa jirtu akka carraatitti footoo kaaseen ture. Footoon sangaa sa'aatii 24 keessatti namoota miliyoonota baay'eedhaan daawwatamuudhaan haala gaariidhaan sooshaal miidiyaa kanarratti tireendii taatee turte. Namni sangaa loyizii hojjetaa yeroo sanitti sadarkaa sanarra jiraachuus namoonni hedduun akkaataa garaagaraatiin wal jalaa fuudhaa ibsaa turanii ani immoo yeroo sanirra dhaabbadhee waniin an murteessee ture nama kanaaf hojii uumuu yookaan sadarkaa isin sanirraa haga xiqqollee taatu hojii uumnee fi akka tarkaanfattuuf godhuudhaa fi egaa turtii torbaan lamaan fudhatee har'a immoo akka carraatitti osoo isiin quban qabne obboloota isii wajjin akkasuma hiriyoota kiyya warra magaalaa Harramillee keessatti argaman wajjin mari'achuudhaan rakabootii bunaa kana fakkaatu maqaa isiitiin akkasumas kuni maashina buna daakuu kuni maashina chipsii yookaan dinnichaadhaan chipsii warreen itti dalaganii hanga kana jechuudha akka badhaasaatitti isiidhaaf namoota keessattuu dubartoota yeroo ammaa kana akkaataatti dubartiin jirtu numa beektanii tiktaakii fi feesbuuka miidiyaa kanarraa waan hin taane dalaguu malee dubartiin haala saniin bareedina san qabaattee magaalaa keessa teessee loyizii gurgurtee maatii isiitiis ta'ee mataa isiitiif illee dalagattu argachuun ni ulfaata. Namoota kanaa immoo ammalu badhaasa namoonni kanaa badhaafamuu qaban yaada jiru waaniin itti amanuu jechaan hanga kana haganaa danda'ame jechuudha. Isiif maluu baatuus xiqqollee taatu akka hojiitti seentuuf ni ta'a jedhee kana qopheessee ammaaf isin faan nu bira hin jirtu garuu bilbilaan yaamnee jirra. Oguu isin dhufti miirri itti dhagahamu maal akka ta'u asumaan laalla waan ta'e jecha hanga xumuraatti daawwachuudhaan nu faana tura. Hayyee Naayilii obboleessa isii faamii fidee dhufu jira faana tura. Bakki baruudaa bilikii biftuu hireena yaalaa si haada baltu. Bakki baruudaa. Akkam jirti? Nagaa fayyaadhaa? Bakka nagaan dhufti? Akkami dandamatte? Hayyee akkuma gaafa isii gaafa ati hogguun footoo kaasuun hin agarree ati egaa nan deemee galakkisee agarte gaa footoon ta'e hedduu jaalatamtee namni hedduu wal jalaa fuudhee waan hedduu jechaa ture ani immoo obboleessi kee footoo qofa si kaasee footoo ta'e vaayiraal baatee achitti hafuu osoo hin taane dalagaan akka daran kana caalaa jabaattee daleeduuf namoonni biraaf illee akka fakkeenya taatuufiin akka badhaasaatitti siinii bunaa burcuqqoosii rakabootii maqaa keetii wajjin maashina chipsiidhaa akkasuma bunaa za'aa dura yoo barbaadde loyizii ta'e biratti buna gurgurtaa za'aa booda chipsii gootee gurgurtaa akkas jeetiin badhaasa siifite narraa qeebale. Baruudaa bilikii biftuu hireena yaanaa si haada baltu. Guyyuma guyyaan qunnami milkii hanga namayyuu tirra olaantu. Maaltu si dhaga'ame? Wallaahi itti takkaan gammadee atillee itti takka galatoomii naaf jiraadhu. Abshir jabaadhu. Ati fakkeenya gaariidha. Dubartoonni hedduulleen akka fakkeenyas fudhatan abdiin qaba. Waan kana fuutee itti daleedee nama biraatiif illee akka dalagaa uumtu abdiin qaba. Ani immoo kana qofaa miti yeroo hunda siin quba qabaadhaa. Jabaadhu. Faamiin gaa obboleessa Naayiliiti. Namni hedduun akkasitti hin beekne illee naa baru. Asirratti wanti jechuu barbaade guyyaa san guyyaa jalqaba akkasitti akka tasaatti suuraa gartee odoo itti yaadamiin kaafamtee miidiyaa irra ooltee namoonni baay'een wal harkaa fuudhee yeroo takkatti waliin ga'e akkasitti jaalatamummaa guddaa fudhattee asumaanuu uummanni isaa galatoomu akkasumatti ammas moo'imaaks illee hedduutu akka galatoomuun barbaada. Akkasumaan isin jaa karaa fagoo kanarraa deemee dhufee suuraan akkasitti miidiyaa irra ooltee maalii fi kennaa xiqqoo takka illee kanneen jajjabeesse waan jiruuf karaa dheeraa kana deemee dhufee kannaa kana fakkaatu obboleessa keenya qabee dhufee iskee qeebalchiisee asumaanuu hedduu akka galatoomiin siin jaa. Asumaanuu duraan dursee maaks waan kana dura fidee akka kun uumamee bakka hundi ta'u haa godheesii hedduu galatoomiin siin jaa obboleetti baga gabbatti. Hundaafuu immoo addatti moo'een waan hedduu namni jalqabbii irra dhaabaa. Akkuma jalqabeetti asoonii fi lafaatii hedduu asoo jirtu waan kana hunda maaltu lafa onnagee namni hedduun akkuma jalqabee dhaaba. Waan kana immoo eeganii fi waa xiqqishullee taatu waan fooyya'aa akkaniin godha jee yaadee obboleettii xiyyaaf waan kana akka badhaasaatti geessuun qabaa jettee lafaatee fagoo sana dhuftee waan kana qopheessuu feetiif
atis hedduu galatoomii ulfaadhu. Kun ammoo fakkeenya isin nama duraanuu carraa qabu. Suuraan sababa taate malee nama duraanuu carraa qabu. Kun ammoo gahaa miti namoonni waan kana akkanii fi jabaattee isin ammoo dubartii ganaatiif illee fakkeenya taatu namni barbaadan haala waa hedduu barbaachisa gaa. Kun ammaan tana meeshaadha. Meeshaan hojii barbaaddi waan ittiin hojjetamu barbaaddi. Hundatti kun ammoo badhaasa wayeen badhaasa fidee fi waan adda wanni godhamus hin jiru. Isaan ammoo galatoomii jechuun barbaadan isa kadhuun baay'ee ulfaadhu. Galatooma irra deebi'ee ammallee za'aa dura looyisii cinatti buna za'aa booda chipsii kanaafuu chipsii fi bunninis kan naayilii fayyadamuu qabdan. Hojjeteef badhaasaan mala kuni naayilii dhugaa hedduutti xiqqaata. Kanaafuu kana caalaas namoonni badhaasa kana caalu akka badhaaftan abdiin qaba. Isii qofa osoo hin taane namoota jabaatanii hojjetan hundaafuu asumaan irra deebi'ee naayiliinis jabaadhu jechuun barbaada. Kana booda dargaggoonnii fi warri kaarramilleetis buna naayilii malee hin dhugina. Hayee.